Chiduba na tertila temuda ani waike kananiada darke kananiada garu mangku kistoda kana lafli faratula Kodeko tatisatuma Sinana kahite barbama Ane simalem farfadu Maka kemale nadadu Ane simalem farfadu Maka kemale nadadu Gadu lubuko sanalule Yesus ko makanke dagagule Ane simale farfadu Maka kemale nadadu Ane simale farfadu Maka kemale nadadu Gadu lubuko sanalule Yesus ko makanke dagagule Yesus ko Sati namfne manani dulako tedulte adani akikelo latbe kamani ko sati namfne manani dulako tedulte adani akike ararambe kamani Ararike Faye ararike Ayanike Nadalfuke Ararike Faye ararike Kristos Yesusin jala biya lafatin panagasifte lubbun kamiyyu akkam bannif saganta ke kan ta'e ati waaqayyo keenya carraa kana waan nu laatteef galanneesiifata amen mammoo yaa waaqayyo gooftaa nuti abboommi ati laatteen bishaaniin cuubna ati immoo hafuura qulqulluudhaan isaan cuubuudhaaf ulaa kee waaqaraa nurratti bani amen furrii qulqulluun tokkoon isaanii keessa kan jiru kennaa ayyaanaa isa keessa bakkee baasuu jalqabu amen Gaafa cubaman waan hundumaan mul'ata fudhatanii ba'an amen eebbaan mul'ata fudhatanii ba'an hafuura keen isaan cuub amen abiddaan isaan cuub amen humnaan isaan cuub amen inni hamaan kamiyyuu isaan irratti hojjechuu hin danda'in hafuura kee qulqulluudhaan milikitaan nu gidduutti deddeebi'i afaan haaraan isaanii gad dhiifamu faarfannaan isaanii gad dhiifamu mul'ati isaanii gad dhiifamu lallabi isaanii gad dhiifamu wanni isaan barataa turan hundumtuu yaa waaqayyo gooftaa hafuura qulqulluudhaan jireenya isaanii haa qabatu waan gootuuf eebbifame maqaa gooftaa Yesuusiin ameen galateeffadhaa waaqayyoon maaliin hundaa gadhu Akanit duamega ole Makakof metikanan durake labatu
ayana kemale kale sindarbamu utu senentane ufe nambokode karake nafure digike Sif kabadoda ayana kemtunara chamsu situbeka kanete asgae sinjala sinopsu tulabalesako arara nafkote Igaketin michitena fayife Ofiketna buteo Jesus, 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 Jesus. Kankenune mana kojra, kankenune mana kojra, kankenune mana kojra, kankenune mana kojra, kojra. Malinunda gadu akanit dua mega ole sakof metikanan durake abatu ayana kemale kale sindarbamu tu senentane ufe nambokode karake nafure digike Sif kabadoda ayana kemtunara chamsu situbeka kanete asgae sinjala sinopsu tulabalesako arara nafkote Igaketin michitena fayife Ofiketna buteo Jesus, 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 Jesus. Kankenune mana kojra, kankenune mana kojra,
kan kennumne mana koo jira kan kennumne mana koo jira. Gargaarsa Waaqayyootiin yeroo cuuphaa keenya iddoo kanatti raawwannee jirra. Waaqayyoo iddoo gaarii nuuf kenne. Akkuma kana marsaa itti aanu barsiisuudhaafis qopheedha. Namoonni gooftaa kana fayyisaa lubbuu keessanii gootanii fudhatiin jirtan kan fayyisuu kan danda'u kan oolchu jireenyi bara baraa harka isaa keessa kan jiru isa waan ta'eef dhuftanii nu biratti barnoota barattanii cuuphamuu akka dandeessan waamichan isinii godha. Biyya fagoo kan jirtan, biyya dhiyoo kan jirtan waldaan keenya yeroo gabaabaa gidduutti hundeeffamte Waaqayyo namoota baay'ee nuuf kenne gargaarsa guddaadha. Waaqayyo duukaa jira. Kadhata keessaniin ayyaana Waaqayyo isinii kenneeni qabeenya Waaqayyo isinii kenneen akka nu wajjin hojii Waaqayyo hojjettan waamicha koon isinii dhiyeessaa. Aan obboleessa keessan Paaster Eebbisaa Baqqalaati. Teessoon waldaa keenya Shaggar magaalaa Buraayyuu iddoo addaa Dirree jedhamudha. Sagantoonni guyyaa jimaataa guyyaa hojjaa lammaffaa yookaan facaasaa akkuma kana sanbata guyyaa guutuu waan jiraniif dhuftanii sagantoota fayyinaa waldaa keenya keessatti ta'anii fi sagalee Waaqayyoof waaqeffannaa nu wajjin hirmaachuu dandeessu. Barri keessan eebbifamu. Marsaatti aanu wal agarraa. Nageenyi keessan iddoo jirtanitti eegamaa ta'u.